Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka. Akkam jirtu baga jiraatanii har'a keessan isiniin jecha. Har'aan tana akkuma beekamu aappii shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatitti dalagdu tokko guddee dhufeetiin jira. Warri YouTube kiyya subscribe godhin yoo jiraattan gasseen haalaati subscribe naa godhaan isiniin jaa. Egaa gamanumaan gara barnootaatti waliin dabarra. Aappii pilaastorii keessa argattanii pilaastorii keessa gasseen tan. Egaa pilaastorii keessa seentaniin booda barreeffama kana akkuma argitan kanatti itti barreessitanii barreeffama kana ni argitan jeetii yaada. Egaa itti barreessitaniin booda kana haala kanaan aappii isinii fida. Appilikeeshiniin isa kana jechuudha. Yeroo takka ofirra gadhooytanii seentanii anammaa kana gabbuufadhee waan hin qabuuf open godhe naalla. Open irra dhooynee waliin laalla. Appilikeeshiniin kun yeroo dura gasseentan akkanatti isin naqa paaswordii isin gaafata. Paaswordii isaa naman dibdu jechuudha. Lakkoofsa 8 tokko itti barreessitanii keessa gasseentan erga keessa gasseentan booda asirra gadhooytanii seervera gubbaarra akkasuma dhiyeessanii isuma kana qofa irra guuttatan jechuudha. Warri moobaayilii riyaala 39 san irra daleessiifattanii warri jawwiitillee jechuudha. Jawwii firii hojjeta akkasuma zeeniidhaas firii hojjeta. Moobaayilii abbaa sadiif keessa qaba jechuudha. Moobaayilii riyaala 60 takkaa fi moobaayilii riyaala 39 abba lama qaba. As keessaa keessan irratti dalagu irratti isin guuttata jechuudha. Anamma zeenii irratti waliin laala. Erga haala kanaan itti guuttataniin booda connect kajoo kajalaa kanarra gadhooytanii kunoo akkuma argitan appilikeeshiniin hojjetee jira. Gabbuufadhaa irraa fayyadamaa laan isiniin jaa. YouTube chaanaala kiyyallee dhaqaa subscribe godhaan jajjabeessaan isiniin jaa. Appilikeeshinii jajjabaa guyyaadhaan fidee kan isinii maxxansu ta'a. Egaa viidiyoon irraa asirra raawwatti hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti nagayaan nu turaa isiniin jenna.